Akkuma argaa jirtanii mallattoo inni kuni karaa kanatti ol seenuun dhorkaadhaa ergaa jedhu dabarsa. Inni itti aanu kun immoo inni kunis akkasuma eenyuufiyyuu dhorkaadhaa ka jedhudha. Eenyuufiyyuu gaafa jennu waanuma mootora ta'aniif jechuudha. Mootorsaayikilii ta'uu danda'a akkasumas konkolaataa kamiifiyyuu karaa kanatti ol seenuun dhorkaadha ka jedhu ergaa akkasii dabarsaa jechuudha. Kunis akkasuma haa ta'u ammoo inni kun alliigeen firaay ka jedhu kun alliigee firaay jechuun namoota jiraattotaa fi seenuu danda'anii jechuudha. Namoonni naannoo sana jiraatanu mootoraanis ta'ee konkolaataan seenuu danda'anii ammoo namni jiraataa naannoo sanaa ka hin taane yookiin karaa kanatti ol seenee ka achi jiraatu yoo hin taane isaaf dhorkaadha jechuudha. Karaa keenyatti gaafa dhufne immoo warra amma fakkeenyaaf akka barataatti yoo dhufne immoo barataadha walumaa galattuu seeni yoo jedhame malee yoo inni cal jedhe yookiin barsiisaan keenya yookiin immoo namtichi nu qoruudhaan dubira taa'u yoo itti seenne hin kufnaa jechuudha. Kanaaf walumaa galattuu itti seenuun hin ta'u jechuudha karaa kanatti. Ka itti aanu immoo kun egaa hin beektani diraaksiyonii jedhama. Inni kunis karaan kun dhorkaadha. Haa ta'u inni kunis jiraattotaaf alliigeen warra achi jiraatanuu fi saffisa isaa 30 akka keessa akka deemu ergaa akkasii dabarsaa fi jechuudha. Inni itti aanu kunis konkolaataan guddaan elkaabeen seenuun dhorkaadha ka jedhu mul'isa. Haa ta'u ammoo jalatti maal jedhee jira alliigeen firaay jechuun nama jiraataa achi ta'ee fi eeyyamamaa akka ta'e mallattoo akkasii yookiin immoo ergaa akkasii dabarsaa fi jechuudha. Kanaafuu yeroo hundayyuu wantoota akkasii yoo agarru waan jalatti barreeffamee jiru ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Garuu akka barataatti yoo ilaalle kanas kanatti seenuun nama kuffisa ittiin seenamuu jechuudha. Inni biraa mallattoo inni kun kan inni agarsiisu karaa kanatti uba hoolan yookiin ammoo konkolaataa tokko dura buhuun dhorkaadhaa ka jedhu. Karaan kun xiqqoo waan ta'eef akkuma isin argitanu karaa konkolaataa karaa bitaarra jirtu diimaa itti godhee jira jechuudha. Kanaafiyyuu bakka kanatti yeroo hofnu keessatti konkolaataa uba hoolan yookiin immoo konkolaataa dura bu'uu hin dandeenyu jechuudha. Inni kun mallattoo xiyyaaraa qaba. Bakka kanaa naannoo kana ipoortii jira waan ta'eef of eeggannoodhaan deemii ka jedhudha. Xiyyaarri gadi siqee waan deemuuf atillee of eeggadhu ergaa jedhu dabarsaa jechuudha. Inni itti aanu kun rest for links jedhama. Rest for linksiin mallattoo kana yeroo arginu yeroo hundayyuu karaa mirga keenyarra jiruu fi konkolaataa mirgaatii fi dursa kennuu qabnaa jechuudha. Mallattoo kana nuuf kenna yeroo hundayyuu bakka kana fuulleetti yeroo arginu saffisa keenya gadi buufnee maarshii lamarra galchinee suutaan ilaallachaa itti deemnee yoo konkolaataan hin jirre dabarfannaa jechuudha. Yoo konkolaataan jiraate maaliyyuu yoo jiraate konkolaataas ta'ee saayikilaas maaliifuu dursa kennina karaa mirga keenyarra ka jiru jechuudha. Inni itti aanu ammoo foorfaartii jedhama. Foorfaartiin egaa kan mallattoo kanaa yeroo hundumayyuu dursa nuu kennaa jechuudha. Mallattoon kun foorfaartii haga ka akkasii arginutti jechuudha. So kun foorfaartii jedhama. Karaan kun keenya jechuudha kunillee. Inni kun foorfaartii geveeren jedhama. Of eeggannoo kunis akkasuma. Fakkeenyaaf wannoonni akkasii yeroo baay'ee karaa wal qaxxaamuraa garaagaraarra jiraatanii haa ta'u of eeggannoodhaan dabarfachuu karaa biraatiin ammoo rest for linksiidhuma jedhamuu hin dandeenye jechuudha. Karaa mirga kenninaafi jechuudha. Bakka kanattis warra mirga keenyarra jiru dursa kenninaafi of eeggadhuu ka jedhu ergaa akkasii nu dabarsa jechuudha. Inni kun ammoo akkuma korveedha. Fuulduree kan kee karaan kun yookiin immoo karaan fuulduree keenya karaan kun daddabaa waan ta'eef of eeggannoodhaan deemii konkolaachisii ergaa jedhu nu dabarsaa jechuudha. Inni kunis karaan kun waan xiqqoo ta'ee fi akkuma xiqqoodhaaf wanta akka tabbaa wantoota hojjetamu jira akka konkolaataan saffisaan hin deemnee fi bakka garaagaraatti waan kanatu jira. Konkolaataa kenkeyootti fiigdee miidhama jechuudha. Kanaafuu suuta jedhii deemii waan jedhu ergaa akkasii nu dabarsaa jechuudha kun. Inni kun foorfaartiidha. Yeroo baay'ee kun magaalaa keessatti argama. Karaa 50 deemnu irratti argama jechuudha yeroo baay'ee kuni.
Kana jechuun karaan keenyaa jechuudha. Forfaartii yookiin karaan dursi kan keenya akka ta'e nu ibsaa jira jechuudha. Inni kunis forfaartiidhuma. Inni kunis forfaartiidhuma haa ta'u karaa amma fakkeenyaa fi wanna gurraacha qalamii gurraacha godhamee karaa bitaatti dabee jiru kana yeroo arginu sanaaf forfaartiidha jechuudha. Bitaa keenya irratti forfaartiidha. Fuuldureefis forfaartiituma ta'uu bakka kanatti garuu bilinken godhachuu qabna jechuudha. Yeroo barataa jirru keessatti bilinkaa ibsachuu qabna jechuudha. Forfaartiin keenya bilinkaa ibsannaa jechuudha. Inni kun yeroo baay'ee wanni kun kan hin argamu yeroo magaalaa keessaa baanuudha. Haa ta'u ammoo karaan forfaartiin akka dhumate nuuf ibsaa jechuudha. Forfaartiin akka dhumate mallattoo akkasii nuu kennaa jechuudha. Magaalaa keessaa baane jechuudha. So kana arra kanaan qabadhee isinii dhufee egaa akkuma beektanu baay'eedha. Shiildiin kuni mallattooleen garaagaraatu jira. Mallattoon murteessoo ta'anis hedduu jira. Tartiibumaan qabadhee isinii dhufa. Nama takkaatu kana nuuf hojjedhu jennaaniin haala biraatiinis bareechaniin hojjedha. YouTube channel kee subscribe godha. Zaakir Iluu jedha. Like, share, commentii naa godha. Wantoota irratti hojjetamuu barbaadan waan dursa kana bakka kanaan jira. Mee kanarratti waan xiqqoo naa ibsi kan jettanu yoo ta'e aan bakka sana yoo fatanaa yookiin qormaata yoo qabaattan sanarratti isiniif ibsa waan irra jirtan leebelii irra jiru irratti yoo naa barreessitan waan sanarra hundaa'een hojjedha. Kunis immoo tartiibaan kan itti fufuu ta'a. Ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa. YouTube kee subscribe naaf godhaan jedha. Guyyaa gaarii qabaadhaa.